Waamicha Konfransii ilmaan Oromoo maraaf. Mirga abbaa biyyummaa isaa kabachisiisuudhaaf qabsoo walirraa hin cinne sabni Oromoo gochaa jiru keessatti hammuma qabsoon saba keenyaa finiinee fuulduratti adeemu rakkinaaf gidiraan bara dhufaa darbaa bifa geeddarate saba keenya irratti hammaachaa dhufeera. Keessumaa yeroo dhiyoos duula hamaa Oromiyaaf Oromummaa irratti banameen sabni keenya rakkina hamaaf hammaataa kanaan dura mul'atee hin beekne keessa seenee jira. Bahaadhiya kaabaa kibbatti yeroo ilmaan Oromoo rasaasaan reebamee ajjeefamu. Kumaatamni mana hidhaatti guuramee manni hidhaa guunnaan yeroo manni barumsaa gara mana hidhaatti geeddaramu. Sabni keenya haala kanaan dura mul'atee hin beekneen arrabsamee leeyyaasifamee biyya abbaa isaatii keessaa ba'i yeroo jedhamutti. Hayyootni fi hoogganootni siyaasaa Oromoo badii tokko malee yeroo mana hidhaa keessatti gidiraa argan kanatti yeroo qeerroof qarreen biyya keessaa falatti fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiru yeroo ammaa kanatti attamitti socho'uu qabna? Furmaatni rakkina keenyaa maali? Hayyoonni keenya maal nu gorsu? Tumsa sochii haqa Oromootiin sanbata duraa Fulbaana 12 bara 2020 akka lakkoofsa sa'aatii UK'tti guyyaa sa'aatii 13 akka lakkoofsa giddu galeessa Awurooppaatti immoo sa'aatii 14 irratti konfiraansii guddaan qophaa'ee jira. Konfiraansii kana irratti hayyoota keenyaan waraqaaleen qorannoo nu dhiyaatu mareen ta'a waa'ee saba keenyaaf malli ni dhahama. Kanaaf hundumti keessan kabajaan affeeramtaniitu kottaatii hirmaadhaa. Bakki Cisco Web karaa sarara intarneetaa. Liinkii walga'ii kanaa argachuudhaaf iimeelii iskiriinii irratti barreeffamee jiru kanaan nu barreessaa, nu qunnamaa. Irraa nafiina. Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jakaa erga bukkeen dhagaa dabsee. Mamma kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo.